opinion legally karaa seeraatiin jiru legal instrument bakka humna san godhuu qabdutti marsii yeroo labsii yeroo muddamaa kan haquu kan dadhabdu taate opinion qeerroo fi wayyaanee jidduudhaa bahuu qabdi. Afaan qabatanii qeetti galuu qaban. Afaan qabatanii kana sirriitti akka dhaggeeffatanii barbaada. Yoo humna qabnaa isinummaan nurraa gattaa'a jedhanii qeerroon gattaa'ee jira. Qeerroo yeroo kanatti humna isaa akkuma yeroo kaanii guuttachuudha, gaazexaa guuttachuudha qophaa'uudha. Yeroo kanatti yoo jarri kan laafatu taate qeerroon opinion caasaan ishii uummata jidduudhaa bahuudha. Qeerroo fi wayyaanee waliin gadhiisuudha. Wayyaanee immoo akkuma repeatedly itti mul'atetti gooftaa wayyaanee qeerroo qofa. Gooftaan opinion uummata yoo ta'e gooftaan wayyaanee immoo qeerroodha. Qeerroo ka wayyaanee likkii galchuu danda'u ka likkii galchee abbaa Isaayyee waan gaarii nu kenne likkii isii galchee maastar pilaanii haqsiise likkii isii galchee dhimma magaalaa haqsiise likkii isii galchee hidhamtoota kumaatamaan kan saba keenyaa qofa osoo hin ta'in kan saba hundaatu gal lakkisiise qeerroodha. Ammas labsii tana harka micciiree qalamuma siraach fageessa mallatteessaniin kan haqsiisu qeerroodha jechuudha. It is very very simple. Detail seenuun barbaadu. Guyyaa lamarran fudhatu labsii muddamaa kan haqsiisuun guyyaa lamarra. Garuu let's give it a chance. Egaa isaan barbaadan wanni qeerroo dhaamu give it a chance. Homaa rakkoon hin jiru. Aduun ta'e aduun qabsoo bilisummaa Oromoo, abduun qabsoo Oromoo, aduun qeerroo amma ifaa jirti. Aduun kan dhihaa jirtu kan wayyaaneeti. Makiinaa dhihaa jirtu san loonsa wajjin kan deemaa jiru opinion. Opinion gara aduu bahaa sanitti as deemiti moo dukkana sanitti achi deemti. This is their choice. Filannoo kana fudhatanii deemuu dandahuudha qabanii. Hiree kana qabatanii deemuu dandahuudha qabanii. Absolutely there is no excuse. Sababa tokko dhiyeessuu hin dandeessu. Dhimma opinion sababa takkitti itti dhiyeessuu hin dandeenye keessa dhimma labsii muddamaati. Dhimma labsii hidhamtoota harka federaalaa turan jettee kan bobbooyaa turte. Warra ardaa harka federaala keessa kan dhugatti opinion filanno sagalee nama tokko osoo hin barbaadin kuffisuu dandeessu keessa amma argattee jirtu. Labsiin kun paarlaamatti kufuu baannan opinion deliberately hoggansi opinion deliberately beekaa waan kana godhe malee uummatatti as deebi'ee waan biraa himachuu hin danda'u. Waggaa tokko asiif opinion Oromoo fi wayyaanee jidduu akka wanni deemaa turte. Leenga Biraanuu na fakkaate kan jidduu deddeemaa turte. This is the end of it. Amma waan kana kuffisuu danda'uu qabani. Yoo kana hin kuffifne immoo qeerroon maal godhuu qaba? Waggaatti dhiyaannu waliin haasofna. Qeerroon wanni barbaachisu maali amma? Haara galfadhu. Gootota kee kabajadhu. Dalagaa ta'e dalagadhu. Gaaza kee guuttadhu qophaa'ii eeggadhu jedhaan.